humni qilleensa Itoophiyaa eebba dhiyeenya kana geggeesseen kaapteen Ayyaantuu fi kaapteen Hawwii balaliistota xiyyaara waraanaa dubartoota gootota ta'an eebbisiisuun seenaa haaraa galmeessee jira. Shamarran kun dandeettii sammuu, cichoomina qaamaa fi naamusa cimaa qabaniin qormaata dorgommii dandeettii balaliisummaa gaafatu injifachuun dubartummaan xiyyaara waraanaa oofuu akka danda'amu dhaloota haaraatti agarsiisanii jiru. Keessattuu kaapteen Ayyaantuun barumsa isiitiin waancaa fudhachuun gootummaa isii kan mirkaneessite yoo ta'u, Itoophiyaanis isaan irratti investi gochuun akka warqee kaalii ta'anitti isaan ol fuudhee eebbisee jira. Gama biraatiin miidiyaaleen tokko tokko suuraa gootota kanaa yeroo naannessanitti maqaa isaanii dhoksuuf yaaluun isaanii hubatamee jira. Ta'us maqaa isaanii Ayyaantuu fi Hawwii jedhamuun eenyummaa isaanii ibsuu bira dabree dandeettiin isaanii addunyaa irratti mul'ate dhokachuu akka hin dandeenyedha. Gochi miidiyaalee kun gootummaa isaanii ni xiqqeessa osoo hin taane Oromiyaan ogeessota qaqqaalii Itoophiyaaf gumaachuun seenaa isii duraan ture caalatti itti fufsiisaa jiraachuu kan mirkaneessuudha. Itoophiyaan humna bishaanii isii guddisuu fi sirnaan itti fayyadamuun gaanfa Afrikaa anniisaan walitti hidhuuf tattaaffii gochaa jirtu keessatti alergii humna ibsaa gara Somaaliyaatti bal'isuuf ciminaan hojjechaa jirti. Xumuramuu hidha haaromsa guddichaa hordofee humni anniisaa maddisiisuu biyyattii dachaan dabaluun isaa fi Itoophiyaan naannichaaf dhiyeessituu anniisaa ijoo akka taatuu fi walitti dhufeenya diinagdee naannichaa akka jabeessitu abdatamaa jira. Keeniyaa fi Itoophiyaan gogiinsa naannoo kaaba bahaa Keeniyaa Maanderaa Triangle mudate ittisuuf laga dawaa irratti piroojeektii hidha kaayyoo hedduu bishaan meetir kiiyubii biliyoona 2 kuusuu fi lafa hektaara miliyoona 1.2 jallisiidhaan misoomsuu danda'u ijaaruuf waliin hojjechuuf walii galanii jiru. Piroojeektiin kun namoota miliyoona 3 oliif wabii nyaataa, bishaan dhugaatii fi qonna kan dhiyeessu yoo ta'u, dhiyeenya kana ministeerri muummee kaabinee Keeniyaa Musaaliyaa Mudavaadiin gama taasisaniin piroojeektii milkeessuuf ijaarsa daandii, riqichaa fi humna ibsaa irrattis xiyyeeffannoo akka kennuu fi gogiinsa bara 2025 hammaate furuuf deeggarsi arjoomtoota idil addunyaa barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa jeequmsa taphaa xumuraa waancaa Afrikaa irratti uumamee wal qabatee biyyoota Senegaalii fi Morookoo irratti adabbii cimaa kan dabarse yoo ta'u, leenjisaa Senegaal Paappee Diyaawuu taphoota 5 fi $100,000 taphattoota akka Elimaan Baaroo'ee fi Ismaa'il Saar taphoota 2 adabuun federeeshinii biyyattii ammoo sababa gocha deeggartootaa fi taphattootaatiin $600,000 akka kafalu murtaa'ee jira. Dhageettii wal fakkaatuun dursaan garee Morookoo Ashraf Haakimii taphoota 2f, Ismaa'il Sabaariin taphoota 3 fi $100,000 kan adabaman yoo ta'u, federeeshiniin Morookoo ammoo amala badaa ijoollee kubbaa dhiyeessituu fi gufuu hojii VAR irratti uumameef walumaa galatti $300,000 akka kafalu qajeelfama naamusaa konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa keeyyata 82 fi 83 irratti hundaa'uun murteen irratti dabree jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya jaalatamoo, bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu. Miidiyaa kanaaf kanneen haaraa taatan subscribe gochuun maatii nuuf tahaa. Odeeffannoowwan nuti qabannee dhiyaanne irratti yaada keessan nuuf qoodurraa of booda hin deebi'inaa. Like, share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinuu yeroo gaarii nuuf qabaadhaa.